carraa guutamaa jedhama har'a kan inni as dhufee fi hiriyaan baay'ee jaalladhu Waasila Jifaana. An Waasila jedhama. Waan hin beekne nama akkamitti fakkaata? Barakiinaa dhuguuf kanaan. Gaafiin kun jabaataa jiru. Namni tokko beeku baay'ee itti hedduu gammadeera baay'ee yeroon carraa argadhee fiilmii jechuudhaaf waamamee. Baay'ee yoomuu kan raanfadha. Mootummaan illee haafuuti maannuu godhaan mootummaan qoyimmoo goototuma faarsuu fayyamtuu. Kan baay'een jaalladha. Sis jaalladha. Fiilmiin keenyas asuma irratti waan gadhiifamuuf gamanumaa namoonni fiilmii kana gaafachaa jirtan yuutuubii kana irratti argattu sabskiraayib, sheer, koppii linkii illee gochuun dagatinaa. Akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni Leemman Entertainment. An Waasila jedhama. Hayyee akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni maatii Leemman Entertainment hundumti keessaniyyuu an hacee xiqqoon jedhama yookaan immoo carraa guutamaa jedhama har'a kan inni as dhufee fi hiriyaan baay'ee jaalladhu Waasila Jifaana tapha Leemman Entertainment irratti taphachuufani namoonni Leemman Entertainment subscribe goone aartii Oromoo warri guddisuu barbaadan amma jalqabatti subscribe godha. Leemman Entertainment irratti aartii Oromoo afaan Oromootu guddata waan ta'eedhaaf yuutuubii kana irratti carraa argadhee tapha kana taphachuu kootti guddaan toleera. Hedduu gammadeera. Turtii bareedaa qabaanna jedhee abdadha. Haji hiriyaan baay'ee jaalladhu nama ija. Anis akkuma kana miituu. Tolee mee Haji yaa yuutuubii keenya kana akkamitti ilaaltee? Yuutuubiin keenya yuutuubii tokkummaa aartii Oromoo yuutuubii aartiin Oromoo itti guddatu akkas jedhee yaada. Waan naannaa aartii Oromoo guddisuuf jenereeshinii ammarra jiru kuni gahee guddaan nurraa eegamaa jedhee yaada. Qophoofteettaa garuu na dandeessaa amma gaaffii kana shakki beektaa? Isi wantichi koo arrabaan malee hojjaa fi kanaan qophaa'eera. Arraba qabaadhu malee hin cima. Rakkoon qabaatin. Tolee gara gaaffii battee jalqabda moo jalqaba? Aayiti jalqaba hangafa koo waan taateef sin kabaja. Si fagganna. Lakki Oromoon ulfina qaba waa duudhaa qaba baay'ee hangafarraa jalqaba wanti nuti gaaffii keenya galatuma obboleessa koo gaaffii si gaafachuudhaan qophaa'e. Gaafa si gaafadhu. Mootii addunyaa Joon Baayiden pirezidaantii Raashiyaa nama addunyaa irratti fuddaa Jawaar Mohaammed Shimallis Abdiisaa adabaa injiru amma adabbii kee kaasata. Gara fuulduraatti maal yaaddaa? Mee maal yaaddanii gara fuulduraatti ati? Ani wanta yaaduma aartiin Oromoo guddatee iddoo gaarii akka inni qabu yaada. Guddata jennee mayyaannaa hangara gaaffii kootiitti fufa. Amma hin cimaan fakkaatan kun. Aceh xiqqoo carraa guutamaa. Ati hin danda'amne. Mana barumsaatti nuti barachaa turte. Ati hin danda'amne. Sirba jaallattu tokko filadhuu nuuf shubbisi. Shubbisan qabu garuu. Baay'ee sagalee hin qabu gaa namoonni baay'een gaafa hacee tokko jedhan waan sagalee qabutti fakkaata. Naagtee haceen akkeessa malee sagalee hin qabu. Bokkaan roobee galgala atoo biyya kee jirta ani biyya koo yaadee nan gala. Ishqab. Gaangaas gaafata. Galatoomne. Ayyee abbaa koo abshir. Addunyaa game iPhone 12 addunyaa computer laptop
Jaalallee kee jaalallee koo haadha manaa keenya Game Zone mobailii bilbila sa'aatii yeroo uffata adabamuu kiyyaa jechuudha. Deebisaa nutti hin qaamaalodha garuu deebisaa amma kana akkas ta'e maalodha deebisaa babbatti jaalladha. Deebisaa garuu maalodha? Interneetii. Interneetii akkaataa itti ibsitetti koo Game Zone fakkaata. Saadama biyya hundi bakka interneetii. Tolee adabbiin koo iccitii kee kan namni hin beekne keessaa tokko natti himi. Amma iccitiin koo amma namni hin beekutti yaadda anoo akkuma argin jira adda argitee taa'amala koo kun hin jiru garuu guyyaa tokko maaliin teessitti fakkaate. Intalatti tokkotu na jaallate. Jaalalli si duukaa hafamuti. No isheen na jaallate. Namni tokko hin beeku baay'ee iccitii kana. Naa gaafan lakkii ani barbaadu anoo mucaadha lafa beekta gaafan amma waan akkasii respect hin godhu. Anoo mucaadha gaafan jedhamtu si malee hin jiraadhuttee bara kiinaa dhuguuf kanaalee I think amma lubbuun see fi garuu of ajjeestee jirti garuu iccitii kana namni hin beekus namatti hin mul'is. Adaraa keessan daawwattoota keenya akka gaafa lubbuun harkatti hin banne garuu olteetti mucaan galata rabbii. Gara gaaffii itti aanutti ansiif qopheessaa gaaffii itti aanu. Natti hin bu'in. Olorsi. Skip kemudian marah. Masih. Saati. Rawaa silachi kana deebisi malee. Siya darbu? Dadhabbii kee fudhadhu. Jirjiraan jira yeroo hin qabu jirjiraan jira. Ibseera bargaruu amma kana hundumaa maal achi maal si balleessa? Maal dhagaa? Utuu ana hin beekne nama akkamitti fakkaata? Utuu ana hin beekne. Wama koortu natti fakkaata. Ergina bartee barbaadda. Ay, amma haalli kan bareedu. Namoota hin koortadha jedhanii dhaamsan haadha barsi gamanumaan namoota hin koortaa maal. Ay, nama mucaa baay'ee bareedaadha. Tisiqaa mucaa hammataadha. Hundumaa qixxeetti ilaala. Thank you dhagaa. Kana jennaan an baay'een jaalladha. Sis jaalladha jedha. Galatoomii baasii. Oh, nagarree ni gaaffii. Galatoomii baasii. Thank you. Tufuu dandeessa gaaffii. Ishee gaaffiin kun jabaataa garuu haa ta'u. Qarshina liqeessi. Andi? Injiru tufi. Sitarabaa mana fakkaata. Andi nama meeqaa liqeessa walanii kana wallaalaan amala natti ta'eera bara. Carraa nama du'e keessa. Inni maal deebista? Ajiin eenyuun deebisa? Acheedha. Achii yaa tu danda'ameetii hundumti keenya iyyuu sadeeffannaa. Acheedha. Yaa thank you. Gaaffii inni kun cima natti fakkaata. Tole garuu nan yaala. Lappeera natti. Qoonqoroo na taa'e. Bishaan. Dhuguma iyyuu qoonqoroo na taa'e. Bishaan kun dhuguma ni bara.
gabaa. Kana qaqqalaa guddaan barbaachisu. Yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi. Yeroo itti baay'ee gammadde yoomii? Ani baay'ee yeroon kun hundumtuu gammachuudha. Garuu moorii yeroo itti baay'ee gammadee jedhee yaadu amma kanatti jiraachuu baatullee yeroon tokko jedhee gama industirii fiilmii keessatti galee hedduu gammadeera baay'ee yeroon carraa argadhee fiilmii hojjechuudhaaf waamamee namoonni ture garuu ergina hojjechaa jalqabee kaafan kaameeraa maanii fa'aa daarekteera fa'aa maal kana fa'aa arguu saawundi nambarii fa'aa gaafa arguu zakkii fa'aa baay'een gammadee naasoo yeroo addaa ture yeroon sun baay'ee na gammachiiseera. Gaaffii kee itti fufuu dandeessa? An qabbaneeffadhe natti tole shorbaan dhuga na gube harka na gube abidda harka na gube andeebise danda'amu mucaan kun danda'amu kaas gaaffii danda'amne baay'ee an siluma yuusitti meera kiiloodhaan kan nama mo'anii hajii kiiloodhaan miti. Yoo ta'e keessaa nama wajjin barumsa godhatte eenyuun hin dagannee kan jennaan jedha. Mucaa wallaggaa tokko jira. Margaa jedhama. Baay'ee yoomuu kan raanfadha. Mana barumsaatti wajjin barachaa turtanii? Baay'ee. Gamanumaan margaa teenkiyuu. Riyaa keenya kana mana barumsaatti nu kunuunsu keessa. Yoomuu kan hin raanfannedha. Waan ajaa'ibaati. Ana biraa gaaffii dhumaa natti agarsiisaara. Gaaffii inni dhumaa an bareedaadha yaada. Kaameraamanii reediyoo hajiin hin danda'amne yaa Rabbi gaaffii dhumaati maaliin nuun dhiirataa gootota yookaan mootummaa durii keessaa kan jaallattu eenyu mootummaallee haafuuti maal nu godhaamni qoy mootummaan qoy immoo goototuma faarsuu fayyamteera. Amma yoo mootummaa warra durii kana kaastee warra ammaas xiqqoo ishee rakkina qaba beekta. Kanaafiyyuu gootota durii keessaa kan jiru gootota durii baay'eetu jira. Maqaa isaanii waameen fixu. Gootota arga jedhamanii moor anaaf namni fakkeenya guddaa naa ta'e anaaf goota jedhee namni himadhu. Hacaaluu Hundeessaa anaaf goota jedhee himadha. Akkasumas immoo gootota Oromoo baay'eetu jiru maqaa isaanii waamnee dhiisuu hin dandeenye baay'ee sirbaa Taaddalee Gammachuu irratti illee gootota Oromoo baay'ee kaaniiru moor gootota achuma irratti hunda isaanii gootota achirra jiran hunda isaanii anaaf gootota kooti hedduun dinqisiifadha. Mootummaa kan jedhuuf immoo naa darbu. Maaliif mootummaa durii kaasanii sammaas kaasuun dirqama waan ta'eef kanadha. Sibiraa gaaffii dhumeera. Hayyee hordoftoota keenya turtiin nuyi hawaasni hajii faana qabnu ture kana fakkaata ture ammas irra deebi'uudhaan aartii Oromoo namoonni nu faana guddisuu barbaadan akkasumas immoo afaan Oromoo jenereeshinii irra jiru kun akka afaan Oromoo guddatu namoonni barbaadan yuutuubii Leemmaan Entertainment jedhu kana subscribe nu godhaa. Fiilmiin keenyas asuma irratti waan gadhiifamuuf gamanumaan namoonni fiilmii kana nu gaafachaa jirtan yuutuubii kana irratti argattu subscribe share copy link illee gochuun dagatinaa hedduun sin jaaladha hedduun sin kabajaa. Galatoomaa ulfaadhaan jedhaan. Kan wanta kabiraa immoo aceen fixeera. Thank you.